warri bilisoomnee irra jedhan warri mootummaa kana cinaa dhaabadha jedhan faayidaa ofii isaaniiti akka barbaadanii waan dhabaniif garagalanii dhiyeenya kanallee gaafuma TPLF jechuma TPLF abbaa irrummaatti labsame jettu kana wal qabsiisee warri kennallee jechuudha kan warra kenna yoo isiniin jedhu kan afaan Oromoo dubbatu aktivistoota Oromoo ta'anii dhaabolee siyaasaa mormituullee ta'anii warri garagaraa jechuudha warri afaan Oromoo warri ofiin jennu warri Oromoo ta'an jechuudha hangam fulbaanaan duuba mootummaan hin jiru loltuuni ajajamuu poolisiin ajajamuu uummanni ajajamuu jedhanii warri fulbaanaan duuba mootummaan hin jiru jedhanii jeequmsa labsanii ibsa muummichi ministeeraa Dr. Abiy baasanii arganii akka waan rifatanii ka lakkinuuti yaada marii dhiyeessine malee yaada jeequmsaan kaasnee warri jedhee waakuu fakkaatullee jiraati yaada kun lamaan TPLF illee Meqeleerra abbaa irrummaatti labsamee jettee jajabaattee kan kennasii akka waa kanuu kaan jecha jedhan kan miidiyaan gadhiisanii muummicha ministeeraati itti aanaallee akka qoodatanii fakkeeffatanii miidiyaa ifii qabanuun gabbaanii ifatti jeequmsa labsanii fulbaana 30 duuba mootummaan hin jirullee jedhaniirani waan jedhanii ammoo kana jedhanii amma nuti yaada marii jenne malee jeequmsa hin jenne jedhani yaadni kun wal fakkaata obbo Hengasa yaada kana wanneeti kononeellee duuba yaada isaanii itti kennuu danda'a. Bareedaadha. Gaafii amma na gaafatte kana deebisu dura xiqqoo abbaa irree wayyaaneen abbaa irree ta'u addunyaa beeka. Addunyaa muumicha ministeeraatu abbaa irreeti jettee warri maqaa Oromoo himatu ka ergama wayyaanee fudhatee waan wayyaaneen jettu Facebook isaanii irratti barreessaa nuti Oromoof dhaabbanne jecha Oromoo hongeessuuf warri dalagaa jiran abbaa irrummaan tun tami muumichi ministeeraa Eertiraa wajjin nagaa buusuudhaatu abbaa irrummaati muumichi ministeeraa biyya Masrii irraa baqattoota xayyaara isaatiin galchuudhaatu abbaa irrummaati muumichi ministeeraa Keeniyaa irraa baqattoota xayyaara isaatiin galchuutu abbaa irrummaati muumichi ministeeraa Suudaanii mana hidhaa keessaa ilmaan sabaa sablammoota garagaraa ilmaan Oromoo garagaraa baasee asii galchuusaatu abbaa irrummaati muumichi ministeeraa Saawud Arabiyaa irraa Kutaa irraa lafoota biyya Arabaa jiran tanarraa baqattoota xayyaara isaatii wajjin fuudhee galchuusaatu abbaa irrummaati muumichi ministeeraa 60,000 ola hidhamtoota jiran mana hidhaa keessaa baasuutu abbaa irrummaati shoorarkee isaa televiziyoona ja'amee qilleensa irratti dhaawamaa ture har'aan tana sagalee Geetaachoo Asaffaa ta'e OMN kana ka biyyatti akka galuuf shoorarkeessummaa irraa kaase muumicha ministeeraati tanaatu abbaa irrummaa isa godhe Jawar Muhammad ka shoorarkeessummaadhaan wayyaaneedhaan barbaadamu kana akka biyya galu shoorarkeessummaan irraa kaatee heeraa seeraan ka goosise muumicha ministeeraati kanaatu abbaa irrummaa isa godha Firee Maashaw Gideeffaa Daawud Ibsaatii fi Abaa fi dhaabota siyaasaa garagaraa hundaa'u kasimatee akka biyya galan karaa baneefi akka dhufanii galan bakka qubsumaa waan itti jiraatan haala hunda mijeesseef isa kanaatu abbaa irrummaati Jawar Muhammad sobaa fi kijibaan namarsanii mootummaan najjeesuu deema Abiyyiin najjeesuu deema jeen nama 86 Lubbuu Galaafate goofandii itti guurrate obsee callisee ummanni hawwatu jeetti dhiisee deemu jira tana abbaan irrummaa Geetaachoo Asaffaadhaa wayyaaneen fudhattee mana duuba dhooyfattee qeesiitiin Tigraay keessa taa'achuu jirti isa baastan malee jee lolatti hin labsine lubbuun ilma tokkoo gati qabdi lubbuun saba tokkoo gati qabdi lubbuun ilma namaa tokko gati qabdi lolatti hin seennu yeroo isaa eeggatee qabama jeetti dhiise tana abbaan irrummaa gad lakkaa'uu dandeenya jechuudha gocha muumichi ministeeraa godhe tan faallaa abbaa irrummaa taate saniifuu warri abbaa irrummaati muumichi ministeeraa labsee jaan kun hireen isaan jeequmsa uumuudhaa akka irraa dhumatte hireen isaan mootummaa coomsaatiin aangoo qabachuu fi bololli isaan qaban akka irraa raawwatte dooniin isaan masaraa mootummaatti dhaynaa shigigir mangistiidhaan jedhanii bololanii hamuumataniitti ca'uu jirtu harkaa cabuusi ragaa magaa taateef tana jechaa jiran tun humaa waan fidduun qabduu jechuu irratti daachuu barbaadeeti gara gaafii na gaafattee taan immoo halee bilisoomneerra jaannu bilisoomneerra qofaa miti ka jaannu
kan bilisoomne jawa baatirii fudhadhaati barbaaddadhaan hin jechaa turan. Ummatan bilisummaan teenya qabsoon teenya injifannoon xumuramte jedhame. Kan bilisoomne jee baatirii qabatee bilisummaa barbaaddatu jechaa ture Jawar Mohammed. Viidiyoo qabnaa jechuudha. Yoo dandame teeknishaan keenya irra kaayuu danda'a. Haasawaa keenya kanarratti ni jira viidiyoon isaa. Jawar Mohammed afaan kalee akkas je'esaniin aangoon barbaaduun dhabeef faayidaan an barbaaduun dhabeef riilisteet afaan dhabeef shaakkissoo warqiidhaatu Alaamuddin irraa fuudhamee naan Kennamiinidhaaf ayatolaa biyya tana duubarraa Abiy ajajuun ta'uu dhabee jechuudhaaf obboleemmaa fi Abiy wal lolchiisee obboleeyyan lamaan duydaa garaa godhee mootummaa tana jeeqee arra gabroomnee jirra gizee afaanuma isaatiin deebi'ee jiru warri Jawariin hayyuu keenya jiru takka osoo hin ta'in lama osoo hin ta'in sadii osoo hin ta'in afurii shan dhaabbatee wahuma Jawar Mohammed amma dura jechaa ture if booda deebi'ee dhageeffachuu qabaa jechuudha. Afaan kana keessa arraba tokko jira malee arrabni lama hin jiru. Afaan kalee bilisoomne jenneen arra gabroomne jechuu hin dandeenyu. Hasxaa gabrummaa waan nu mul'isan jiru. Muummichi ministeera afaan sabboonummaa Oromoo caccabsaa jiran. Akka kodolee labba barreeffu jiru Oromiyaa akka bulchaa ture Salamoonii bara. Naannoon biraa hundi federaalummaan xalayaarra jirti malee yoomiif bulchaa turte naannoon arrabar ilmi abbaa gadaa masaraa keessa gizee seene muummicha ministeeraatiin naannoon iftaatee if bulchaa jirti. Muummichi ministeeraa nama dimokiraasiitii fi haqatti amane ta'uusaa obboleemmaan Magarsaa yaada isaatii hojii waliin naaf hin simanne bakka jee irratti bada hojjedhu jeeni hojjechuu jira wajjin. Silaa kalee taatee wayyaanee taatee dhidhimsee dhabamsiisa. Saniifuu warri afaanuma kalee bilisoomne jeen arra gabroomne jiru warri afaanuma kalee mootummaan Abiyyituun yoo jiidde Oromoo wajji jiga mootummaa Abiyyiif tumsuu malee faallaa isaa dhaabbachuun nu barbaachistu jee arra maallaqni doolaarri Ijipt doolaarri wayyaaneedha farshaansee if wallaalchisee akka jecha kalee san deebi'anii faallaa isaa dhaabbatanii faallaa qabsoo Oromoodha fadhii kufaatii Oromootiif hojjetan dirqisiistee fadhiin bolola maallaqaatii fi aangoodha karaarraa isaan baastee jirti. Uummanni Oromootii fi sabaa sablammiin hundi akka gaariitti isaan daawwachaa jira ni hubatanii abdiyyattuu qabnaa jechuudha. Yaada dabalataa qabattee itti dabala. Egaa waan gadda obbo Lidatuu fi obbo Jawar haasa'an dhaggeeffadheen jira. Sirriittan dhaggeeffadhee jechuudha. Otuu ana ta'e lafa kanarratti otuu namni dhumee aniif Lidatuu qofti lafarratti hafne Lidatuu wajjin taa'ee haasa'uun. Anumtiif Lidatuu qofti lafa kanarratti otuu hafne Lidatuu wajjin hin taa'ee haasa'u. Lidatuu wajjin haasa'uun dursee Jawaartu salphate. Maalifan kana jedha Lidatuun hattuudha. 87 filmaata godhamee keessatti Lidatuun ummata Itoophiyaa gurgurateetu filmaata sanitti ummata Itoophiyaa gurguratee kan dhume foon isaanii gurguratee kan dhiigni dhangala dhiiga isaanii gurguratee wayyaanee biratti paarlaamaa seene kaan hiisise. Yeroo murteessaa yeroo dhuma yeroo xumuraa nama ummata gurgurate ummanni Itoophiyaa guutummaatti beeka. Lammata Lidatuun qinijjit keessatti Oromoon naannoon Oromiyaa kaartaa irraa haqamuu qaba. Afaan Oromoon afaan isaatiin barachuu hin qabu. Naannoon Oromoo jedhamu jiraachuu hin qabu. Itoophiyaan kan jiraachuu qabdu gaaraaf lagaan akkuma duraan kiflaagarii maal jedhamu sanatti daangessuudha qabna. Hireen ofii murteeffachuu heera amma jiru gara tuqaa 25 heera kanarraa haqamee bahuu qaba. Inni duraa tuqaan 39 mirgi fottoquu fi mirgi ofii hiree murteeffachuu dura heera kanarraa ka'uu qaba. Nama akkasitti wacaa ture dargaggeessa ibiddatti naqee
dargaggeessi 40,000 yoo 40,000 hiite gaafas TPLF magaala irraa saamtee kaan intinaatti bofa nyaachiftee busaadhaan fichisiiftee kasii jaawwee xollaa maal geessite gaafas lidatuun maallaqa guddaatti fudhatee paarlaamaa seene. Burtukaan faa hiisisee seenee intinaan faan jiru warra inni ibiddarraan ga'ee hiisisee horiitti gurguratee biraadhe. Nama akkasii wajjin teessee waa'ee biyyaa haasa'uun ofiisaatiifuu gadi bu'uu salphina du'u ansitti meera oo aniif lidatuu qofti lafa kanarratti hafne an lidatuu wajjin taa'ee waa'ee biyyaa haasa'uu miti waa'ee maalitu waa'ee nagaa isan gaafadhu. Maaliif lidatuu uummanni Itoophiyaa tufee badee lafarraa badee amma immoo carraa argatee as deebi'ee wacuu jalqaba. Maaliif waca? Carraa xiqqoo argatee warra akka Jawar kana faatti fayyadamee miidiyaa adda addaatiif kaffalee nama ammas deebisee biyya tana gurguree itti farsoo dhuguudhaaf itti yookaan immoo ittiin fayyadamuudhaaf akka ittiin jiraate lidatuun uummata Itoophiyaa gurguree jiraate. Innaa lidatuu wajjin fuuldura taa'anii waa'ee biyyaa haasa'uun mataan isaa qaaniidha. Ani Jawariif nan qaana'e dhiisi waan biraa miti. Ergaan achirratti dabarsan. Lidatuun maskaram 30 booda tagaabaajim gaabaajim eellam jedhe. Affeeranis affeeramaanis hin jiru jedhe. Eenyutu lidatuu affeera? Ganu uummata gurguru, dhiiga uummataa gurguru, maallaqatti jijjiirrachuu nama baree eenyutu waa'ee biyyaa irratti lidatuu affeerasi eenyutu waa'ee biyyaa irratti lidatuun gatii qaba jedhee nu duuba uummanni maal jira lidatuu duuba maaltu jira uummanni Itoophiyaa bar 97 waa'ee lidatuu fixate lidatuun biyya kana keessa lubbuun dhaabatee deemuun raajiidha dhiisi waa'ee uummata Itoophiyaa haasa'u miti kana wajjin Jawaaroo taa'ee xibaaru baay'ee na gaddisiisa akka Oromootti immoo nama saalfachiisa inni biraa gaafin inni kaasee maskaram 30 booddee ergaan dabarsanii fi amma barnu mareedhaaf jenne kan jedhan walliita. Maskaram 30 booddee ani Prime Ministeriin ta'a ati ittaanaa ta'uu dandeessa. Waan hawwan kaa'an achirratti. Lammata maskaram 30 booda hundi keenya wal qixxeedha. Biyyi hin jirtu poolisiin hin ajajamu makkalaakayaan hin ajajamu lammiin tokko hin ajajamu jedhanii hin labsan hin ajajaminii jechuudha bara makkalaakayaan biyyan eeginii poolisiin naan uummatan eeginii biyyi kun oo barbaade habaddu poolisiin oo barbaade uummanni saamee hadhumu yoo barbaade immoo maskaramii booddee dhukkubni kun hin dhaabatuun hin beekamu hadhumanii. Maalifi Jawar faan makiinaa V8 lamaan deema wal cinaa. Akkuma Prime Ministerii komaandoodhaan qabne malee wal akkeessaa oolu. Kanaaf viillaa gaarii keessa jiraata. Hiyyeessi waan nyaatee bulu hin qabne kan amma dhukkuba kana jalaa illee manatti deebi'ee agamuu bulu. Garuu immoo akkuma ta'ettu walirraa fagaadhaati harka dhiqadhaati hojii keessan hojjetadhaa nyaadhaa bulaa jedhamu yoo dhume isaaf maal hin argu ko achi hin jiru bakki isaa bakka uummata kanaa miti. Kanaaf akkuma ta'etti asiinis cabsanii asiinis ba'anii fedhii Prime Ministerii yookaan fedhii aangoorra dhufuu waan ta'eef asiin labsii baasaa. Yaada furmaataa dhiyeessinedha. Akkamitti yaada furmaataa dhiyeessan bar poolisiin hin ajajamin hin ajajamu. Poolisii eenyutu ajaja? Jawar hin ajaju yookaan lidatuun hin ajaju. Poolisii sirnatti hin ajajamu qaba. Raayyaan ittisa biyyaaf biyya eega malee lidatuu faan Jawar faan yoo taayitaarra bahuu baatan hin ajajamu yookaan biyya kana hin eegu. Biyyaaf dhalateen bakka eenyumtuu haa filatamu eenyumtuu gara taayitaatti dhufu. Mirmadummaa biyya kanaa eeguudhaaf daangaarra jira. Poolisiinis sanuma. Lammiinis hin ajajamu kan jedhu lammiin biyya balleessuudhaaf biyyi koo abaddu ani hin ajajamu jedhu hin jiru. Oromoo ta'e saba bira. Kanaaf
ergaa hin taane dabarsa. Labsii labsa. Badii labsa. Lakkii nuti nageenyaa fi mari'achuuf jenne kan jedhu soba. Asiif achi gara gagganuu ajandaa barbaaddatanii wacanii uummataa fi yookaan dargaggoo ibiddatti naqu waan baraniif ammaa booda dargaggoon isaaniif jedhee eenyumaaf jedhee ibiddatti galu jiru. Kanaan dura namni 60 namni 96 du'e abbaa kanaa namni jedheen hin jiru. Maaliif akka du'e illee hin beekamu. Kan mana keessatti immoo rukutamee haatiif abbaa wajjin rakkatan lakkoofsa hin qabu. Maaliif akka ta'e hin beekamu. Ammas lafaa ka'ee ani dargaggeessi naa bayi naa wareegami an akkasan ta'e jedhanii uummata ibiddatti naqanii ofii jireenya gaarii jiraachuun hin danda'amu. Kana beekuutu irra jiraata. Bareeda yaada bareedaa kaastee egaa akka biyya kanatti wanni baramee mootummaan yoo ajjeese malee yoo hidhe malee mootummaan waan jiru ittiin fakkaatu amaluma biyya tana baratame ammoo biyyi tun rakkoo guddaa keessarra galuurraa haalli nageenyaa birmadummaa biyya kanaa akkuma dura jettan hidha haaromsa hidha abbaayaatiin wal qabatee haalli biyya Misrii yookiin Ijiptii doorsisni jiru gamas ammoo wayyaaneellee itti jirtu kana argaa ammoo warri kun lakkoofsa amma jettanii jeequmsaaf waamicha dhiyeessuun waan ta'aatii muti gara gaaffii dhumaatti dhufnaati mee kanatti aanee wanti ta'u maaltu ta'a jettanii yaaddu haala amma ibsa kanaa wal qabatee gama akka biyyaalletti akka warri jeequmsa yaamulleen maaltu ta'ame gabaamatti tilmaama keessan isinirraa jalqaba. Ani kanatti aansee wanti ta'u baay'ee hin jiru. Hojiin amma jalqabame itti fufa. Mootummaan amma danda'ametti uummata keenya dhukkuba dhibee baraa kanarraa akka baraaramu hojii jabeessee itti fufa. Lammiileen keenyas waan mootummaan dabarsu ergaa mootummaan dabarsu kabajanii walirraa fageenya eeggatanii harka dhiqatanii dhukkuba kana hamma danda'ametti qolachuun itti fufa. Inni biraa mootummaan kun biyya kana birmadummaa biyya kanaa kabachiisuuf dirqama qaba. Fayyaa nageenya uummataa eeguuf dirqama qaba. Kanaaf fuuldurattis hamma dhukkubni kun silas kan filmaata kana filachuu nu dhoowwe dhukkuba waan biraa miti. Sababni biraa tokko illee hin jiru. Uummanni keenya akka hin dhumneef uummanni keenya hamma danda'ametti dhumaatii uummata keenyaa hir'ifne xiqqeessine dhukkuba kana jalaa uummanni keenya darbee nageenya uummata keenyaa mirkanaa'ee sanaa booda filmaata yeroo gabaabaatti gaggeessinaadha. Wanti sababni biraa takka illee hin jiru. Kan kanarraa hafe immoo mootummaan jiru amma isuma kana mootummaa amma jiru kanaadha. Kan itti gaafatama qabu. Kanaaf balaan kamuu biyya kanarratti yeroo kamuu aggaamuu waan danda'amuuf birmadummaa biyya kanaatis kabachiisee nageenya biyya keenyaatis eegsisee haaluma amma jalqabee seeraaf heeraan itti fufaa. Kan kanarra darbee biyyan diiga jedhu yookaan biyyan balleessa jedhu biyya kanaaf otoo hin ta'in biyya diiguuf uummata keenya ficcisiisuuf karaa lamaan uummanni keenya dhuma dhukkubaan hin dhuma rakkoo adda addaatiin hin dhuma biyyi kun facaate immoo Rwaandaa fi kanaan dura muuxannoon jiru Burundii arginee jirra. Sumaalee arginee jirra. Sumaaleen bar akka tasaatti faca'eetu mootummaa dhabee jira amma ammaatti. Sumaalee jechuun uummata afaan tokko haasa'u. Uummata amantaa tokko illee qabu. Kanaaf keenya immoo sabaaf sablammii baay'ee biyya kana keessa. Aadaa adda addaa qabna. Innaa Sumaaleen uummanni tokko afaan tokko kan dubbatu eega faca'ee biyyi teenya tun immoo facaate akkamitti eessatti dhaabbatti tilmaamuu hin danda'amu. Kanaaf warra balaa akkasii nutti fiduuf jedhu mootummaan jabeessee
kan biyya caalu waan hin jirreef. Eenyumti keenya biyya keenya hin caallu. Eenyumti namaatu. Eenyumti namaatu immoo seeraa olitti jiraachuu hin danda'u. Eenyumti namaa biyya kana keessa yoo jiraatu seeraaf heera kabajee jiraachuutu irra jiraata. Waan seerri isaaf eeyyamu waan heerri isaa eeyyamu gochuutu irra jiraata. Mirga akkasii qaba. Mirga biyya diiguu hin qabu. Mirga uummata keenya dabarsee dhukkubaaf kennee ficcisiisuu hin qabu. Mirga immoo birmadummaa biyya keenya ittiin sarbamu aggaammii amma Gibsi Abbayyaa wajjin wal qabatee haala naannoo keenya kanatti deemaa jiru. Kanatti fayyadamee baandonni alii gadi fiiganii horii fudhatanii biyya diiguuf deeman yoo of qusatan wayya sanarra kan darbe mootummaan tarkaanfii irratti fudhata. Tarkaanfiin irratti fudhatu immoo uummata Itoophiyaa baraaruuf malee namicha kanaaf miti. Uummata Itoophiyaa baraaruudhaaf eenyumarrattu waan kana oofu baandota akkasii warra biyya diigan warra qaxxaamuraan heera cabsanii heera diiganii taa'itaatti dhufuuf deeman uummata keenya waan hin caalle mootummaan kana jabeessee itti fufa. Uummanni keenyas dhukkuba kana jalaa hin darbaa. Sanaa booda filannoon hin gaggeeffama. Rakkoon tokkollee hin jiru. TPLFis darbeen kana godha yoo ta'e gadaan isaa baranuma dhuma awwaalchisaallee uummanni Tigraayillee boqotee uummata Itoophiyaa wajjin nagaan kan jiraatu ta'a malee rakkoo guddaa nutti ta'uu hin danda'u. Bareeda. Obbo Hengasa maal jettan maaltiin tilmaamtaa maaltu ta'a jettee yaadda fakkeenya TPLFis yoo filannoo kana godhu aggaamte warri kun namoonni tokkollee aktiivistootallee ta'ee moo dhaabbilee siyaasaa garaagaraallee ta'ee moo jeequmsa isaanii kana akkuma jedhan kana yoo itti fufan ta'e maaltu ta'a jettee yaadda. Bareeda. TPLF filmaata ni gootii ta'ettu natti mul'atu akkuma reefu jedhee yoo goote immoo awwaalchasiiti. Mootummaan dirqama qaba. Naannoo takka heeraa fi seera mootummaatiin alatti akkaan fadheen uummataa fi biyya godha akka ta'ettu mootummaan federaalaa tarkaanfii irra fudhata ifiiniif bulchuu mirga isaaniiti. Yaada ibsachuu mirga isaaniiti. Dimookiraasuma bara kanattuu filannoon hin gaggeessa ja'anii dhaadachuu tanaawu diinaafillee dalagu jiraatan. Aangoo irra deebi'uufillee godhutu jiraatan. Tanumaawu bara wayyaaneen aangoo irra turte san hin harkanne nuti. Wahuma takka dubbannaan ibsi godhan. Tanumaawu dubbachaa jiraachuun dimookiraasii lafa qabachaa deemu jirtu ta'urraa nama beeksisa. TPLF sani. TPLF kaayoo lama qabdi. Takka arrabooda aangootti deebi'uun hireensi dhiphachaa dhumachaa akka jiru. Saba xiqqaadha. Saba guddaatu mirga saba xiqqaa eegee biyya bulcha. Akka duritti saba xiqqaa aangoo irra bahee hirmaata saba guddaa hunda ifii fudhatee saba guddaa ergatee aangoo irra taa'ee qabeenyaa fi biyya tan akka fadhe godhuun san yeroonsaa duute. Dhiiga qeerootii fi qabsaa'otaan duutee jirti. Kun akkan deebine maqaa beektuuf carraan isiin qabdu Ijiptitti rarraate hidha Abbaay kana sababa godhachuudhaan beelawaa bolola maallaqaatiif warra if gane warra saba gane warra maallaqaa jecha saba gurgurachuu muuxannootti qabu kana maallaqaan sossobdee Oromoon cabsitee aangoo deebi'uun fadhiisiiti. Kana uummanni Oromootii fi sabaa sablamii fidhiisan ta'ettuun qabnu. Kan kana irraa hafe wanni ta'uu amma fuuldura wanni nuti arkuu teenyu. Sirni dimookiraasii kun ni raggaa. COVID-19 ni mo'anna. Heerri ni fooyyaawa. Mootummaan badhaadhinaa akkatti jiru kun itti fufa. Yeroon filmaataa geesse filmaanni haqaatii fi dhugaa ni gaggeeffama. Kana alchi wanni taa'aa kan jirtu. Xiqqoo takka wanni taa'aa kan jirtu. Warri immoo fuulbana soddom aangoon hundi wal qoxa qabna fuulbana soddom booda jiru kun yagurraa fukkaraadha. Akkanumatti usanii lafa goggooytu dhaadachuu. Tana asxaa duruu garre. Muummichi ministeeraa kalee ibsa kanninaan waywaachuu seenanii jechuma dheengadda jaan waakkachaa jiran. Tu wanni isaan fiduu danda'an takka illee hin jirtu. Osoo har'a kooviidiin jiraachuu baate. Maaliif warreen maantana akka Jawar Ahmad lidatu hojii qabsoon gaggeessa jiru kun kan wayyaanee wajjin qabsoo gaggeessu jiru kan Ijiptii hojii qabsoo gaggeessu jiru kun
COVID-19 kana booda yoo heerri fooyya'ee filmaata dhufe akka moohuun teenyallee if beeka. Maqaa if beekaniif heerri kan fooyyooynes mootummaan cawumsaatis akka dhuftu. Wanni barbaadaniif carraa isaan qabanii takkittii tana akka filmaata haqaatiin moohuun teenya dhibbatti if beekan. Osoo arra COVID jiraachuu baate ummanni Oromoo Jawar nurraa hidhaa jee hiriira ni ba'a. Awwanni Jawar Mahammad bara lameen kana keessa godhu jiru ta Jawar eenyu jettu ummanni Oromoo akka irraa baruu fi ummanni Oromoo edaa gurbaan kun nama kanaati jee isuma kanaa waan inni ta'e akka ummanni baruuf hacarraa tolchite. Ammallee yeroo mootummaan halkanii guyyaa muummichi ministeera maaskii kaayyate ganda keessa deemee gargaaru. Dhiiga firraa waraabee kan mootummaan naannoo Oromiyaadha obbo Shimallis ooruu keessa deemee qotaa maaskii kaayyachaa hoomishaa eebisaa dhiiga kanna waajjirri badhaadhinatti obbo Fiqaadurraa eegale obbo Taayyee hoggansi jiran dhiiga kanna COVID irraa eegaa haa carraaqannu jaanii ummanni keenya beela keessa kan seenne. Jeequmsi biyya teenya keessa kan dhufne saaminsi kan dhufne kallattii qabachiisanii uummata keenya hoogganaa jiranitti hooggansi biraa kan isaan kanaa wajjiniin dorgoma akka baartii jiru hundinuu mana keessa galee kan nama fitti ol hin dhayne maaskiin cuqqaallatee dhukkuba kana jalaa yaa rabbi na baasi jedhee taa'ee ammoo abbaan fadhe dhumuu abbaan fadhe dhabamuu balaan feete buutu aangoo qabachuuf bololu jiraachuu isaanii kan uummanni arku jechuudha. Baqqala garbaarraan tana gadi ba'ee dhiiga kannaan jiru ummata keessa deemaa gargaaraan jiru harka qalleeyyiidhaaf waa kannaan jiran. Jawar Mahammad san maallaqa eega fudhachuu ummataaf gadi ba'ee dhiiga kannaan jiru ummata dhukkuba kanarraa if baraaraa jee gadi ba'ee ummata keessa deemee barsiisaan jiru qabeenya ilaarraa saamatee goofandiidhaan horate kanarraa gabbee harka qalleeyyii fi miskiinaaf kannaan jiru. Aantummaan sabaa tagaafii keessa isa seensistuu jechuudha. Firee maashaw gidee yoo laalte Daawud Ibsaa sanuma. Dhukkubni kun manguddoonii fi xayyannaan mana keessa tol deebi'ee taa'u jira malee gabbee uummata barsiisutti hin jiran, uummata gargaarutti hin jiran, qabeenya ilaarraa Oromootti gurguratanii wayyaanee irraa ittiin saammatanii ittiin jiraachaa jiran harka qalleeyyiidhaaf kanneen takkaa'uu qabu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo carraa takka qaba. Carraan takkitti muummicha ministeeraa Dr. Abiyyii fi paartii badhaadhinaa tana. Ta isaan ceesistee sirna gadaa dhugaa dimokiraasii san lafa dhaabuuf hojjechuu jirtu tana faana bu'ee finxaaleeyyii baandaa ergamtoota diinaa warra injifannoo dhiiga qeerootiin dhufe kana nu harkaa shirgigaachisee diina biraa matarra nu baasuudhaan adda nu fuudhee hojjechuu jiru kana beekanii ummanni paartii badhaadhinaatii fi muummicha ministeeraa kallattii isaan kaayaniin dhukkuba kanaasiif irraa eegaa balaa nu mudattu hundaafif qopheessaa kaayanu gamanumaan dhaamaa wanni ta'u tabiraa takkan jirtu dhukkuba kana jalaas ni injifanna heerriinis ni fooyyaawa fulbana 30 boodaas mootummaan badhaadhinaa itti fufa lagni Abbaay ni hidhama filmaanni ni gaggeeffama injifannoo Oromootii fi dhiiga qeerootiin if dura ceenaa tachee alaa hundi iyyansi gizee takkaayis fiixeensi gizee aduun baate silaa qooruunsaa nafu wanni biraata biraas ni dhufti jeetanii nan mataa keessa na dhuftu takkallee akkan jirre maaliif uummanni Oromoo warraan tana eenyu laaleeti dhageeffatee gowwaa fakkaatee callisee laalee miizaan irra kaayee baadiyyaa magaalatti bakka hunda namu tafakkuraa laalee miizaan irra kaayee maqa jiruuf dhugaan ni qallatti malee hin cittu dhugaan ni mootii ta'ettuun qaba galatoomne. Yaada bareeda kunillee dhumarratti dhaamsa qabdu. Anis yaa'u sila kaayeen jira. Uummanni keenya kan gochuu qabu dhukkuba kanarraa of eegu keessattuu immoo yoo qotannee yoo oomishne malee jiraachuun hin danda'amu. Uummanni keenya amma danda'etti of eeggannoo godha oomisha isaa itti fufuutu irra jiraata. Isa biraa waca feesbuukii fi waca miidiyaa adda addaa irraa wacamuun uummanni keenya dogongoruu yookaan immoo rifachuu hin qabu. Hoomtuu hin jiru. Mootummaa jechuun tiimii kubbaa miilaa miti. Abbaan barbaadetti wacee kan diigu
yookaan abbuu abbaan barbaade maallaqa dhoowwatee kan ari'u Qiddus Goorgisii fi buna miti. Mootummaan mootummaadha. Itti gaafatama qaba. Biyya kana hamma dhufee mootummaan biraa irraa fuudhee yooma dabarsallee mootummaan biraa irraa fuudhee biyya kana tasgabbeessu. Nagaa biyya kanaa eegu. Uummata keenya balaa adda addaa irraa eegsisu. Daangaa biyya kanaa eegu. Birmadummaa biyya kanaa kabachiisu. Hamma hin jirretti mootummaan uummata warra mana jimaatii fi mana dhugaatii keessa taa'ee wacuutti kennee deemu hin jiru. Kun uummanni keenya sirriitti jala muree beeku. Kara deemaan hundi immoo kanaa boodaati mootummaa miti. Har'aa kaasee natu uummata bulchaa. Har'aa kaasee immoo uummanni siin bulu hin jiru jedhee uummata facaasu uummata dogongorsiisu hin jiru. Seeraan itti gaafatama. Adabbii hamaatu irra gaha. Kanaaf namuu seera eeggatee waan heerri jedhuun mootummaa kana dhaggeeffatee dhukkubas ofirraa eegaa of eeggannoo gochaa waan yeroo yeroodhaan ministeerri fayyaa dabarsu dhaggeeffachaa kana ceenee filannoo dimokiraatawaa ta'e hin gaggeeffama. Baay'isawee filannoon utuu gaggeeffamee paartiin badhaadhinaa harka 90 mo'uu danda'a. Waa tokko shakkii tokko malee. Sanuu namatu maali carraa gate malee paartiin badhaadhinaa waan ummataaf jecha. Paartiin badhaadhinaa ani ummatan caalu jedhee dabarse. Kanaaf filmaanni dimokiraatawaa ta'e hin gaggeeffama. Uummanni keenya tasgabbiidhaan mootummaa dhaggeeffatee akka deemuun dhaamsa gabaabduu dabarsuu barbaada. Bareeda dhaamsa keessanii fi horaa bulaa qophii keenyadhaalleen tanumaan raawwanneerra isinilleen saatii keessan wareegdanii dhuftanii qophii tana waan waliin marii tana taasistanii fi horaa bulaa deemana galatoomaa jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Nuubiyaa miidiyaa qophii soraa qophii keenyadhaalleen tanumaan hobbaanyee jirraati. Yeroo itti aanutti sagantaan itti aanutti isinii qabannee dhiyaannaa qophii biraatiin higa santuu badhaadha kanarra nu tura horaa bulaa.